Ajaa'ibi anumatti kana maaliin godhe ምንድነው ይሄን ሁሉ ማለት እኔ ለምን ህይወቷን አላጠፋችም ነው? ምን አድርጋችሁ ነው ይሄን ከምር ወርሲ ተራንከሲት ያቦቱ እሺ ወርሲ ያለኝ ተራንከሲት ወላሂ አልክሽው በደንብ ሚስጥር ዱንያ ከና ተረጋጊ። ሚስጥር ዱንያ ከና ወሪ ደገፈዳ ወሪ ሲጀለ ይርተን ደገፈዳ ሚስጥር ዱንያ ከና ኩዳን ወኒ የብረጃ ኦፕሲ ዋይ ሚስጥር ኪያበር ለመተከለ ላለቱ የሪ ብቻ ኦፕሲ ነብይ ተበረና ይቹለ ሶስት በይ መካቲ ሲት በይ ነብይታ ሲገራ ደገፈዳ ግን ሚስጥር ዱንያ ከና ጉዳን እንብረው ይረው ጀተ ወሬ ሲገራ ይርተን ደገፈዳ ቦኒ የጀለ ጀራ ሚስጥር ዱንያ ከና ጉዳን አማ ቲክቶክ ነው ከይሲት ዮዲቃቲ ወጋ ተካው ሊፈየ ደምነሲን ቲክቶክ ንኩን ሀቅ ተጀራ አናርከ ጅረቹ ፌስቡክ ሊሲን አርከ ጅራ አማ ገልገለ ከነራ ፌስቡክ ሲላላ ወይ ተንበሪን በሬሳ ሜሴንጀር ከየሙ አትላሊ ሲቆፈ ቤጋዋን ዳደም ከከነ ዱረሌ በሬስላሊ ሲገለ ያቲ ኤኑ ዳስ እንጀት ትረበር ፕሊዝ በናት ወንድሜ ለለምልክ እንተ ምንድን ያጣቁ ከኔ እሺ አፈኖ ማሂን ነገይኒ ሲገላሚቲ ዮኒፍ ሃሶ ነማ ደገሴ ዋን እንታን ገበውታ ዋን ቄሶታ ገበውታ ዋን ቄሲቱ ገበውታ ሲገላሚ ዋን ከሲ ገና ገበውታቲ ኬሳን ዲሚ ከራ ኢሲነማ ቀምየቲ ቤታ አምብራሂን ቀብ አዋን ተቆሌ እንቀበቲ ኢንሰብዲ ዋህዱ ጅራ በረቹ ሲገለ ከናፉ ወኒን ጀዴ ገባስ ሶ አንጀቾ ሶንታኔ ኬሳን ዳቂቲ ካዱን ጀዴን ሲገለ ከናፉ ኩንፍርማተን ጀዳ ከነም ተካቲ ቤታ ወኒ ሲገሉ ቀብ ሲነገላሚቲ ማለ አስጉባ ተኛ ሃሳወሉ ፋይዳ ህንቀው ኩን በሩንሳ ይቹለ በረዳ በሩንሳ ሲነገላሚቲ በሩንሳ በረቹ ፋይዳ ጉዳ ቀባ በሩንሳ በረቹ ነመከና ከና ዮኒ ቀባ ነመከና ከና ብራ ዮኒ አበኔ ነማ እገፈዱኝ ፊታዳሽ ያ ከናፉ ነመከና ከና ብራ አበኔቱ ነማ አማንታ ከኝለ ጥቄሱ ከሳኒ ዱበኔ ኢትከኑ ማለ አቲ ዋለ ከና ጎት ምናምን እሺ እንታን ረቢና መጋፍ ኢሲን ሜሻ ዲረታ ወለ ቀበቴ አቺ ከሰማል ጎት ቆይ ጋፊና ታብሮ ወላሂ በከደ ወላሂ ማልጎት ቆይ ወለ ቀበቴ አቺ ከሰዱ ማልጎት ጋፊዳ ማና ከነ ነምኒ ኮንትሮል ጎዳ ጅሩ ዚያዲ ጨራን ከዚያ ዚያዳ ገፈደ ያፈይ ቁፌ ነምኒ ቢራ ይወርባደኒ ለማከና ከነቦ ማለት ያ አከፍ በርዋንተ ከተግበር ጋፊና ታቤታን ሲሪ ወላሂ ቢላሂ ነምኒ ማሊ የተገና አሳራኑለ ደገፈዱ ሞቱማ ይሬን እንተይኒ ዚያዳ ገይ አማ እኒ ሞቱማ ዳበር ደገፈዳ ገና የቹዳ ቦንዬ ከና ጀቹን ሞቱማ ቲክቶክ فدا والله بر أما أقول ولا يو قلبي نبدي بر نما ككية تغريبة بمال الجلا وام بدل لين قب أسكسر كي كيسا تيتوكي كي يعني اللي أنا قرن بوكسي تنا من جنة جنو قرو ديرانا تجاب إن ميتش أكنت تمنا إبا فيكم إبا هوي كابو هاق قد يكون ها أكمل تيج إبرة نأجايب أجربر يا أجايب قبضة والله أجايب قبضة لقربي هاي مالا جيسا سنوتا سياد وبوليسي يا وامن وكوتيكوسي بركات وعليكم السلام لكي فدقاهم قبا محرمني كين ما لكي فدو بدو أيه ما جيتا سيجبوني ati obboleettii tee salphisuudhaaf rakkoo wanti rakkatu jirta immoo obboleettii tee san salphisuudhaaf yaalii godhu jirtan guyyaa duutan immoo rabbiidhaan mari'attanii hin jirtan namni har'a fayyaadaa isee bal'oo isin hin johonii qabrii isin wajjin seenu akka laayifirra jirtan kanaan yooniif karaa fuula rabbii deemta waan rabbi fuula keessan dura dhaabbattanii firraa deebiftan hin qabdan obboleettii san salphisuudhaaf jettanii ikkoo immoo obboleettii san salphisuurraa wallahi icciti gara qabaddaa isaan isin minimaa musliimaa innillee musliima jee
isillee musliima nama amantii musliimatti dhufe obboleetti salphisuudhaaf hin yaadin wallaahi akka amma jirtu kanaan duumalta yoo duute immoo namni reessee bakka hin jiru tokko isaa kan gaafii qabri san takka sii deebisin jiru garuu immoo akiraa ta'e yaadadhu obboleetti ta'e qaaneessu dura akiraa ta'e yaadadhu warabbal kaaba na'am. Deemi salaatii waan bareedaadha gaafin kee waan wallahi laati namni akiraa yaadadhu deem salaatii obboleessa hinduuta maal guyyaa duutu rabbii wajjin qabattee isaa hojjirta. Ayyee si deebisa guyyaa gaafin kee baay'ee takka bareedaadha. Amma booniyyeen takka faratti innis yoo ammaan tan akka laayee fira jirtu duute ana gaafii bakka ta'e biyya sirraa deebisa si mataa keessatti firraa deebi nama qoye ati nama quraana barate yoo taate eenyu wal qaaneessaa jira shariyaanis qoye sitti hima shariyaan islaama kanya dhiiraa dhalaa ni qabna garuu immoo wasattaruun bareedduudha wallaahi wasattara akkana waliin godina obboleessan salphisuudhaaf itti yaadina. Wanti mucaa harka jigee sun sirka hin ga'in malee waan sirka ta'eeti ati garuu waan gootu goote. Ayyee dhaggeeffadhaa bareedaadha gaafin keessan baay'ee takka namatti tola. Garuu hin jarjarin akiraallee yaadadhu akka fuuldura. Amma yaamee guutuu akka bismillah way sheekotii teenya kan. Gubanne bar hayyee dhaggeeffadhaa amma booniyyeen bar soaba guddaa qaba. Soaba bar dhaggeeffadhu. Buutee rabbiidhaan walii qabdee hin jirtu. Yesin tuumi. Dhaggeeffadhu gootakka. Bar booniyyeen kun dhaggeeffadha. Nama bar soaba guddaa qabu maaliif imimmaan ustaaza keenyaa kaffaluu dhufe akka farratti. Kana gammaduu qabdanii bar wallahi wabillahi. Laa ustaazini keessanis qullaan isaanii gadi beera waan ustaazaan dubbatina. Hin jaalala. Kun jaalala isaan lameen jidduu jirtu bar. Jaalala kaa fuudhe barumsa nama barumsa qabuutu kaa fuudha akka nama kana qabu odeessa. Na dhaggeeffadhu. Dogongora isii dogongoroota misteeka guddaa isiin dalayde nu ilmi namaa baniin aadamiif baniin hawaa kaasirraa harka dhawuun gaafachuu hin dandeenyu. Tokko jedhi. Lammaffaa immoo ka gaafatuu fi ka dhiifama gaafachuu qabdu rabbii tokkocha. Lammaffaa immoo nama owraa dubartii gabbaasaa mistira dubartii gabbaasa jedhu tokko haadha qabdaa obboleettii qabdaa adaadaa qabdaa lakki jettee araara jettutti buusuu maltamoo dubbii iftee wala kaloo jettee dubbii wal jalaa qabuu qabda yoo araarri bu'e hoo yoo gurbaan kun dhaabate hoo gaaffii kee si deebisa karaa nagayaati. Goda akkasii deebisa gaafiin kee baay'ee bareedaadha. Ani bara wannin jedhanii beektaa booniyyee keessaan dhaqiitii karadhu haasawa namaa hin dhagahini si galaa miti yooniif haasawa namaa dhageessee waan hin taane gabba'uuta waan qeessotaa gabba'uuta waan qeessiituu gabba'uuta si galaami waan akkasii gana gabba'uutaati keessaan deeme karadhu isin amma akkam jetti beektaa an biraa hin qabu waan tokkollee hin qabu itti hin sobdi waa hedduu jira bira jechuudha si galee kanaafuu wannin jedhee gabbaasa osoo an jechuu osoo hin taane keessaan dhaqiiti kadhuun jedheen si galee kanaafuu kun furmaatan jedha akka namta akkatti wani si galuu qabu si galaa miti malee as gubbaa teenya haasaa ooluun faayidaa hin qabu kun barumsa jechuudha baradhaa barumsa si galaa miti barumsa barachuun faayidaa guddaa qaba barumsa barachuun nama akkanaa kana yooni qaba nama akkanaa kana bira yooni dhaabbanne nama dhaggeeffadhiin fitadha ishee yaa kanaafuu nama akkana kana bira dhaabbanneetu nama amantaa keenyallee xiqqeessu keessaan dubbanne itti kennu malee ati waan akkanaa goote minaamini ishee hin taane rabbiin nama gaafa isiin meeshaa dhiirota walii qabattee achi keessa maal gooti qoy gaafiin attaa bira wallahi rakkadde wallahi maal gooti qoy walii qabattee achi keessa keesseetu maal gooti gaafidha. Mana kana namni kontirool godhaa jiru ziyaadii carraan kan ziyaada gafadhe haasa'ee quufee namni biraa yoo barbaadani namaa kenna kana booda. Maaliif? Yaa akkas. Bara wanta kana gaafin attaa beektaan. Sikkari wallaahi billaahi namni maalii jetta kana haasaa irraa nullee dhaggeeffadhu mootummaa irree nutti hin ta'ini ziyaad dhagaye. Amma inni mootummaadhaa bara dhaggeeffadha. Ganaa jechuudha booniyyee kana jechuun
mootummaa TikTokiti. Fudhaa. Wallahi. bar amma abul walaayyuu qalbiin nu baddee bara namma akka kiyyatti riiba dhabe maaliif jedha waan badaallee hin qabu as keessa silkii kiyya keessa tiiktookii kiyyaanillee ani gara inboksiitiin nama hin janajjanu garuu giraana tagaabba namichi akkanatti mana 100 fi 100 wayi qabu haa godhe kun akkamitti jedhee bara na ajaa'ibaa jira bara. Yaa ajaa'ibu qabdan wallahi ajaa'ibu qabdan dhugaa rabbi. Hai. Mana keessa seenuuta. Siyaa obboleessi kiyya waan tokko xiqqoo si barakaatu. Waalaikumsalam. Lagi fadda kan qaba mahrim ni keenya. Lagi fadda. Dubbadhu ayyee. Maal jetta? Sajja booni. Ati obboleettii ta'e salphisuudhaaf wanti rakkatu jirta. Immoo obboleettii san salphisuudhaaf yaalii godhu jirtan. Guyyaa duutan immoo rabbiidhaan mari'attanii hin jirtan. Namni har'a fayyaadaa isee bal'oo isin hin johonii qabrii isin wajjin seenu. Akka laayifirra jirtan kanaan yooniif karaa fuula rabbii deemtan waan rabbi fuula keessan dura dhaabbattanii irraa deebiftan hin qabdan. Obboleettii san salphisuudhaaf jettanii. Ikkoo immoo obboleettii san salphisuurraa wallaahi icciitti gara walii qabaddaa. Isin minimaa musliimaa innillee musliima jee. Isillee musliima nama amantii musliimatti dhufe obboleettii salphisuudhaaf hin yaadin wallaahi akka amma jirtu kanaan duumalta yoo duute immoo namni reessee bal'oosin jiru tokko isaa kan gaafii qabri san takka sii deebisin jiru garuu akiraa ta'e yaadadhu obboleettii ta'e qaaneessu dura akiraa ta'e yaadadhu warabbal kaaba na'am. Deemi salaatii waan bareedaadha gaafin kee waan wallaahi laatti namni akiraa yaadadhu deem salaatii obboleessa hinduuta. Maal guyyaa duutu rabbii wajjin qabattee isaa hojjirta. Ayyee si deebisa ayyee si deebisa. Guyyaa gaafin kee baay'ee takka bareedaadha. Amma booniyyeen takka faratti innis yoo ammaan tan akka laayifirra jirtu duute anaa gaafii bakka ta'e boos irraa deebisa si mataa keessatti irraa deebisa. Nama qoye ati nama quraana barate yoo taate eenyu wal qaaneessaa jira shariyaanis qoye sitti hima shariyaan islaama. Hanya dhiiraa dhalaa ni qabnu garuu immoo wasattaruun bareedduudha wallaahi wasattara akkana waliin godhina obboleessan salphisuudhaaf itti yaadina. wanti mucaa harka ga'e sun sirka hin ga'in malee Kana achi wanni hin jiru. ati garuu waan gootu goote. Ayyee dhaggeeffadhaa bareedaadha gaafin keessan baay'ee takka namatti tola. Garuu hin jarjarin akiraallee yaadadhu akka fuuldura. Kuma yaamee guutuu akka bismillah. Way sheekotii teenya kan. Gubanne bar hayyee dhaggeeffadhaa amma booniyyeen bar soaba guddaa qaba. Shakkatti miti Soaba bar obboleessa. dhaggeeffadhu. Buutee rabbiidhaan walii qabdee hin jirtu. Yesin tuumi. Dhaggeeffadhu goota akka. Bar booniyyeen kun dhaggeeffadhaa. Nama bar soaba guddaa qabu maaliif imimmaan ustaaza keenyaa kaffaluu dhufe kaffarratti. Kana gammaduu qabdanii bar wallahi wabillahi. Laa, ustaazini keessanis qullaan isaanii gadi beera. Waa ustaazaan dubbatina. Hin baatana Suni jaalala. Sun jaalala isaan lameen jidduu jirtu bar. Jaalala kana jira qoy. Gaafii si gaafadha. Ati jaarsa keetti waraabdee. Isii miti ani dhiiraa haqa islaamummaatti seene laayifii keessa darbinatu beekamaa namni biraa tokko hin beeku. Maaliif rakkoo si mudatu waan adda addaa si mudatu isiin dubartii irraa yoo itti dhiistanii booni eefis wanti tokko himu wanti akka wallaalummaati himu jira. Walaa ibsaa walaa maali warri fooloorsi kuma maalii qabu barri biyya keenya keessatti warra sammuu doomaati. Warra sammuu doomaati sitti ma walumaa gala fooloorsi gurguddaa warra qabu warra beekumsaan calaqqise osoo hin taane warra arrabaan guddatan. Biyyaan baa keessatti feemesiin warra sammuu qabuu fi warra waan itti yaade waan dubbisu beekutu beekamtii qaba. Akka biyya keenya kama ol ka'ee biyyaa bahee re'oota jisu beekamtii toorate fooloorsi kuma meeqaa miileena baatee deemu gingaraa jedha warruma si wajjin nyaatee ati sa'a 24 wajjinaa surtuutu yoo hojjetames waan kana sirra hojjetame malee wanni addaa wanti raasaa sirra hojjete hin jiru. Kun dubbiin guddaatti ifarratti hin fe'anii mini keessattuu ijoolleen islaamaa mee shamarranis haa ta'u dhiiras haa ta'u gaqqabaa of laalaa keessatti. Okay, amanat siyaada bareeda dubbatte. Anin kan ajaa'ibummaa asirraa yaada urga kalee irraa jechuun namni martuu yaada me jedha. Yaada keenya kana ammoo gochatti jijjiiruu hin dandeenya badannaa mana.
Sozaat garuu amma nama kanaan muluun osoo jalate inni amma akkanatti asii amma asillee nama gana jira isa birallee nama gana jira. Garuu kun immoo furmaata ta'utti hin jiru ammallee namana. An dhugaa isinitti ma yaada furmaata amma waan wayii dubbanne waan san hin goone yoo ta'e mana booniyyaa illee oduu fudhate mana rakkisuudha. Sababni isaa as dhufnee booniyyaa akkas ta'e booniyyaa si wajjin jira booniyyaa akkas ta'e gaafa achi birallee inni booniyyaa sanatillee akkas nu godhin hin fayyadu. Wanni isin jala sarartanii beekuu qabdanii jira. Furmaanni maali nu akka Leenjii amma asirratti haasa'u miti namni tokko telegiraamii nu hidhaate. Nama dhibbootu jira miti. Keessaa atiilisti guddatee namni dhibbaa qajeelletti hojjechuu danda'a miti. Asirra waan kana jechuu irra namni tokkichi telegiraamii yookiin eenyu kana waasaappii nu hidhaati. Achirra gurmoofnee likkii itti argisiifnu. Haallaqee waan dhumata kun. Yaa kana godhuudha malee mamma asirratti bo'uun nu barbaachisu kana jala sarara isiillee gaddisiisuun nu barbaachisu bakka. Furmaanni maali inni waan furmaata kana qabannee deemudha malee. Deebi'aa namni hunduu yaada wal fakkaataa kennaa jirtanii. Miseenjarri isiillee kan xaxame namuma isii beeku bilbila isiitirraan hidhame tiktookin isiillee bilbila isiitirraa haaggodhama nama kamuu haaggochuun hin danda'amu waan ta'eef furmaatatti deebi'aa haasa'uun bu'a.